Aliin dhimma dandeettii isaa kanaan wayita dubbatu haamilee guddaa fi abdii kutachuun fuula isaarraa ni dubbifama. Sababa du'a dursee beekuu kootiin namoonni yeroo baay'ee falfalaa yookiin moortuudha jedhanii natti faraju. Ani garuu falfalaas ta'e moortuu miti. Kun dandeettii addaa waaqarraa naaf kennamedha. Gonkumaa fedhii kootiin kan ta'e yookiin dhimma to'annoo koo jala jiru miti. Dhuguma dhimma kanaan namoota hedduu hubachiisuun rakkisaadha. Dhumni jireenya lafaa dhala namaa wayita gahu yookiin nama guyyaan du'a isaatti dhiyaate wayitan argu haala hin beeknee fi hin to'anneen dhugaan isaa ifaan keessoo kootti ni ibsama. Guyyaa itti du'u nan hima. Akkuma dubbadhettis ni ta'a kan jedhu namichi ajaa'ibaa kun xiyyeeffannoon koos waa'ee kennaa addaa kootiin namoota amansiisuu miti. Xiyyeeffannoon koo guddaan ogummaa qonnaa fi qonnaa koo qofadha jedha. Seenaa guutuu kana Mashaalaqaa Tube Afaan Oromoo irraa ni argattu.